السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكينيا أمسي ولدي بني رجتشولا وانتو نرجع قبلو غنى كنا كيسا واسا دي جنيرة جالكابا وايل مو أصبني أتشي وايرو أصبني أما موانين نون قبلو نسدفاني أرر راسبنو واي دتشي نونس جالكابا ولومني أبان كينيس دتشي راومامي نونس دتشي راومامني موانو نتلبي نمو دتشي رجتشولا أمسي تشولا بلو تاكرا دتشي وان قدا ربي نولاتي dachii kana rabbi dideesse waan hundumaa sin dandeessi dachii bushamusa kanaaf isti waa'ee dachii kanatti akkamittiin fayyadamuu qaba keessumaa namni qabeenyi nu qabnu sadan jechuun ganna kana qofa keessaa miti bar kan wannumti nuti qabeenya jennee qabnu woma sadi malee saduma kana sadanuma kana qabna kan ilmaanii darbeeraa kan yeroos kaafneerraa qabeenyi keenya inni sadaffaan nurka jira jennu amma nurka jirutti lafa lafti kun immoo rabbiin kun ni'maa rabbitti nu oolaa jiru kana argaan jirru nu rahmaan tola isaatiin fadlii isaatiin tola isaatiin fadlii isaatiin guyyaa oofee fidee halkan dabarsee guyyaa fidee halkan dabarsee utuma wal dabarsuu kana wajjiniin nus gara fuuldureetti nu oofaatuma jechuudha maal fidaa dhufaa jiraa birraa dabarsee maal dabarsee arfaasaa dabarsee ganna fidaa jechaadha rabbiin akkuma kana immoo tuma dabarsuu tola isaatiin fadli isaatiin rahmata isaatiin rooba lafa fayyisu kana roobsaa jechuudha wanni rabbiin rooba kana immoo gadi roobseetti lafa fayyisuu fi bu'aa ummataatu keessa jira lafa kana keessaa lafa bokkaatti roobsee lafa keessaa waa ol baaseetiyyi waan lafa keessaa ol bahu kana eenyu nyaata isintu nyaata horii keessantu nyaata wanna lafa keessa bokkaan roobee jennaan lafa keessaa biqile kana horiin nyaate ilmi namaallee nyaata eega rabbi immoo rooba kana immoo samaayiidhaa gadi immoo sii roobsee lafa kana immoo akka inni itti sii biqilu yoo fudhattee ilaaltee lafti kun ajaa'ibuma qaba lafti akkuma jirutti lafti kun inni gariin mana irratti ijaarrachuudhaaf mijaahaadha inni gariin manaa mijaahaa miti qonnaaf mijaahaadha inni gariin bishaan baasa inni gariin dhakaadha inni bishaanis bu'aa qaba inni dhakaatunis bu'aa qaba inni gariin tabba irratti ijaarrachuutis nama rakkisa qotuutis nama rakkisa garuu immoo bu'aa qabannis jechuudha lafa kana keessaa wantoonni ol bahanii jiran wantoota baay'ee jiran gaara keessan achi deebisii ilaalinaa achi karaa naqamteetti maaliitti karaa bunnoo beddelleetti yeroo achi deemtu kana mee ilaali baddaawwan kana keessa baddaa sana keessa waan silaa zayitii namaa ta'u biqilcheera rabbi waan immoo qoricha namaa ta'u biqilcheera waan sammuudhaa qoricha ta'u waan garaadhaa qoricha ta'u ciniinnaadhaa cabaadhaa maaliidhaa jinniidhaa waan qoricha ta'u waan garagaraa biqilcheera rabbi garuutti fayyadama keessa immoo hin jirru nu waa hedduudha jechuudha wanti lafa kana keessaa ol bahaa jiru waa baay'eetu keessaa ol bahaa jira lafa kana eega rabbiin lafa kana nurka kaa'e bokkaallee nuu roobse lafa kana nuu jiise akka nuti akka inni waa ol kennu eega rabbi taasise maaliif bira teenye soomna maaliif sooma laftiin soomaa bar lafti hin soomaa soomarra jira nu immoo teenyeetiyyi waa'ee rakkinaa immoo jechuudha boroo keenya keessaa aramaan qixxee iddoo kana gahee taa'a ol gahee jechaadha nu asii jimaa buufannee teenye waa'ee rakkinaa qaraana numa qamaana qeen duwwaadha waan silaa hojjetamuu hin danda'amu hojjetamaan jiru wannan jechuu barbaadaa jiru bokkaan sa'aatii roobni roobu kana keessaa yeroo roobaa kanatti fayyadamuun dirqama rabbitu iyyuu nuu roobse itti fayyadamuu qabna maal gochuudhaan waa dhaabuudhaan waa'een waa dhaabuu waa'een biqilaa dhaabuu burtukaana dhaabuun leemuunii yookaan loomii dhaabuun paappayaa dhaabuun maangoo dhaabuun akkasuma avukaadoo dhaabuun shankora gadaa dhaabuun barzaafii dhaabi maa mushkila lafa gogsa jechuullee jalqabeera namni waddeessa dhaabi maa mushkila waan rabbi khallaqe lafarra jiru kana dhaabuun yeroon isaa yoomi yeroon isaa amma nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam asiin dura hadiisa keessatti nutti himanii turan
maal jedhanii waa torba namtichi du'ee yoo qabrii keessa jiraate thawaabni isaa isaaf yaa'aa jedhanii nutti himan Nabii alayhi salaatu wassalaam. Torban sana keessaa tokko nama biqilaa dhaabe. Biqilaa akkamii? Biqilaa fireen isaa nyaatamu. Ati khuz misaal masalan medhaqi gommaan, medhaqi limmuun, medhaqi maannaa wallaggaan naqi, ishii jimmuu maanu marsi, dhaqi harargeessa, dhaqi dabuuba keessa, waan dura abbootiin dhaabanii dabarfatan abbaa sadaffaa faa dhufee arfaffaa faa dhufee nyaata haadha kan akaakayyuu kan abaabayyuu nyaata haadha namni kan ofii dhaabanii miti jechaadha. Innan jedhaaru kun lifaatii keessa nyaataan jirtanu jechuun miti himan. Baabii sadaqaa jaariyaa ta'uu isaa ilaaluu keessatti buna dur dhaabate kana hanga yoo wanaatti darbaa jira hojjetamaa jira jechaadha. Yaadateetuma namni keenya abboo akaakayyuu keenya kana rabbi rahmataa godhuuf jedhaa jira. Barkuu waan laafaa miti abukaadoo sana dhaabanii yoo jedhan taraa darbaa deema. Sa'aatiin itti fayyadamuun immoo yoom hadha. Ganna hammaa kanayyii isa keessa dhaabamaa jechaadha. Badala silaa taa'anii yeroon gubamee lafatti balleeffamuu qabu sa'aatii kana keessayyii isa dhaabanii hojjechuu qabu. Masjida keessaa gadi himamuu qabaa jechuudha. Isa fireen isaa nyaatamu yoo godhe jedhe namichi qabrii isaa keessa taa'aa jira du'ee ciiseera. Garuu sawaabni isaa immoo jala yaa'aran katabamaa jira jedha. Kana qofaa miti Nabiin alayhi salaatu wassalaam akka imaamii muslimin yazra'u zar'an. Muslima ta'e haa ta'u kan midhaan facaasu kan agartee waa dhaabu yeroo gannaa kana keessa kan waa dhaabee jennaan فيأكل منه إنسان أو طير يوكا نمن الرانيات يوكا غرتي اللاتين طيرين الرانيات الله أما أتوافى جافتي توكاوا الأبديتا طيرين نفينات تكايو من مدو في الرانيات إلا كان له به صدقة إساف صدقاته ملي هنا فوجان غافا اللاتين في الرانيات صدقوا ما إساف من أجائب غافتكو حديثتكو هماني نبي ربي عليه الصلاة والسلام توكرا ديما نوي نما ويتويو نغاني duumessa keessaan sagalee dhagahee jedhee dhufee duumessa keessaa sagalee dhagahame wayii jira jechaadha. Inni samictu sawtan fi sahaabi iskee hadiiqata fulaanin hadiiqaa abaluu ashaakiltii abaluu ooyiruu abaluu sana dhaqii obaasii kan jedhu iyyii ashaakiltii wayii keessaan dhagahee namichi wayii hin deema duumessa keessaa dhagahee jechaadha. Osuma inni karaa deemaaru duumessi wayii hin oofamaan deema duumessi. Duumessa sana keessaa immoo sagaleeni hadiiqaa abaluutti dhaqii namni kan jedhu dhagahee jechaadha. Dhaqiisa obaasii kan jedhu dhagahee otuu duumessattii sana hordofuu tuulaaluu dhaqee ooyiruu abaluu sana dhaqee gahe ooyiruu abaluutti dhaqee duumessi sun namni dhaqee bira gahee gaafate nama sana jennaan tu deemu dhaqee ilaalee hadiiqaa sana bira gahe dhaqee namicha dubbisee namni dhaqu bokkichatti roobe sana iyyii namtichi boyi baasee akkana qabaa keessa dhangalaasaa jechaadha shaakiltiisaa sana keessa jennaan namticha gaafate kanan dhagahee maalitti hojjettaati jennaan bakkee waa biraatii miti jedhe kanarraan baasaa isa kaan lafachattan deebisaa isa kaan ammoo agarteedhaan saddaqadhaa maatiin ittiin fayyadamaa jedhe kanuma qofaa jedheen. Shuuf hojii jechuudha. Amma maaltu jira? Ganda kee keessatti yoo ati itti xiyyeeffattee hojii kana inuman hojjedhaa jettee dunuunfattee jechuudha. Surree kee dachaafattee jechuudha. Zaappaa kan kee yookaan immoo sattiin lafa qotanu sana fudhattee yoo kaatee dhaabuutti galtee lafa kee qottee namni naannoo kanaa jiru hundi tu waa'ee kee haasa'anu miilatti shalalchu. Kassare immoo maantee deemee. Otoo harka waa'ee kee haasa'anu harka kan kee dadhabu ati bakka anuma ciiftaa jechuudha booddee kasartee maal taate alan ammoo maal ta'e jee duroo akkana cinqama amma immoo kana ta'e jennaan woma kan kee haasa'ama jecha bar jaratu naaffisee maalii jaratu shalalchee maalii jedhaa miti namni haasinni hin jira ijji nama miidha baada idni rabbiiti jechuudha. waan ta'eefi isa namni fulaan hojjetu sanaan taa'anii qama'uu osoo hin taane jarumtuun dinuuyyuutu hojjetanii otuu wanna si gaddisiisu waa baay'ee karaa irratti argita iddoo tokko yeroo deemtu karaa irratti jecha ijoollee shabaaba umriin isaanii waggaa 14 18 16 hedduu jirantu iyyuu bishaanii haayilaandii gurguddaa kana qabatanii huqqatanii qaamni irraa dhume karaa daarii taa'anii makiinaa yoo wal rukute irratti jiga gommaa dhumtinuu yoo irraa bahe makiinaa dhaqee irratti kufa karaa daarii buufattee teessee qamaati inni takka deemtee immoo boroo laaltu boqqolloon diimattee teessi maal boqqolloon hiyyeessa kattiin hojjetamne yoo ittiin qoonfaramne jechaadha jimaa dhumtinni nyaataaru sun iyyuu immoo qaraafaa bitamee dhufee innaan malee tuuqee keessaa bahe iyyuu maala ishaanii Hojii tokko irraa bitan. Silaayyuu waan morraa bu'aayyuu buuseef iyyuu haa jennu masalaan. Kana waan ta'eef
yeroon hamma keessa jirru kun waa'ee waa dhaabuu biqilaa dhaabuun arfaasaa waa dhaabuutii fi waa facaasuu kuni gara biraatii miti gara masjidaatii kan inni gadi himamuu qabu jechaadha. Quraanni Rabbi isumaan guutee jira bara. Isumaan haasa'amaa jira bara. Isumatu guutee jira bara. Isuma keessa guutee jira. Kanaaf Nabiin Rabbi salawaatullahi wa salaamu alayhi hattaa yoo irraa hattuun hate jedhan isaaf sadaqaadha jedhan. Waa sana dhaabee facaase jechuudha. Atama burtukaanii qabdaa jennu. Burtukaanii kan kee akka namni hin seennetti akka hattuun hin fudhannetti itti jaarteettaa jennu. Isuma itti jaarte biraa sa'aatii ati quban qabne waa wayii hattuun hateera irra. Garuu siif sadaqaa niyyaadhaan alatti jechuudha. Otumati hin niyyatin siif immoo sadaqaa ta'eera nyaatame jechuudha. Ilmi namaa ittiin haara galfata. Shuuf almasaajid alaan masjidni maaliin ijaarama? Barzaafii moo barzaafii miti naannootti? Barzaafiin ijaarama miti. Hamma gaafa masjidni sun itti sagadamu itti sadaqaadha moo sadaqaa miti? Barzaafii sana gaafa dhaabu yaadataan jiru bar namni. Waan akka kanaa kana maaliif dagannaa maaliif lafatti balleessina maaliif badaa? Uummanni keenya maaliif dagatee? Iddee hundatti dammaquu qaba. Lafti bakka hundaanii soomaa jira. Soomarraa baafnee achi deemee amma waan biraa kaafna. Amma madaarisni baay'ee jira. Maraakisni baay'eetu jira. Masaajidni baay'eetu jira. Masjidni jechuudha. Masjidni ijaarame garuu madda galii immoo hin qabu. Kullii Ramadaanaatiin galii barbaada masjidni sun. Silaa akka naannoo sanaatti yoo achi baasanii fi waa wayii dhaabanii fi jechuudha masjida sanaaf masalan barzaafii dhaabanii fi yoo naannoo bunaa ta'e buna dhaabanii fi yoo maal ta'e akka naannoo sanaatti yoo waa godhanii fi maaltu argama bu'aa bara baraatu iyyuu isarraa argamuudhaaf deemaa jechaadha. Namni amma taa'aru kun mana keessa taa'aa jira. Kun sadaqaa jaariyaa akka ta'e beekuu qaba namni. Ijaa dhaabuun, waa facaasuun, midhaan facaasuun gabareen damaana ummataati bar qotee bulaan damaana ummataati. Jireenyi nama dachee kanarra jiru fayyaan isaa qotee bulaatti hidhamee jira. Akkasuma akkasii miti. Akkasii bar yoo naggaadeen jiraates aslii waan kanaadhaa eessarraa dhufaa jira lafa qotuurraa dhufaa jira jechaadha. Warra lafa qotaa jiru sanatu lafa sana qotee facaase irraa baase. Sadarkaan isaas gadi bu'ee ilaalamuun irra jiraatu. Sadarkaan isaa ol ka'ee ilaalamuutu irra jiraata. Ittis himamuutu irra jiraata. Innis itti gammaduu qabaayyuu hojii isaa sanattu iyyuu. Nuti gaa maali gabareedhaa hosilasi wanti jedhamu hin jiru. Gabareedha maashaa Allah yaani. Eega ta'e bareedaa isaati bareedduu jira jechuudha. Eega bareedduu jiraate innis hojii isaa sana ihtisaaba godhachuu qaba. Waan rabbitti isa dhiheessu iyyuu. Maaf jennaan biyya nyaachisaa jira. Maal barbaaddaati kana caalaa? Na biyya nyaachisaa jira bara. Hawaasa addunyaa fayyaa nyaachisaa jira. Biyya isaa qofaa miti. Isaanni biyya tokko kan biyyi tokko guddinni biyya tokko kan inni toluuni maaliin? Qonna. Hoo biyyi tokko yoo qonni sii hin tolin hin toltuuyyuu. Kanaaf dhimmi waa dhaabuu, dhimmi waa facaasuu, dhimmi yeroo gannaa kanatti fayyadamuu sirriitti irratti hojjetamee beekamee namni waa facaasuu irratti, waa dhaabuu irratti bobba'uutu irra jiraata. Kan yeroo danuu gaafii faanatti ta'uu egaa tarii ani isa duraan hin haasa'aa jira naannoo keessaati mana naannoftee arguun kee mala ani eegan arguu dhabee xiqqoo bubbuleera amma kan si ajaa'ibu dubartiin gabaree waan isiin raafuu gabaadhaa bittuutu naa galuu dide. Wallaahi. Baasuu didemo inni qee baasuu didemo tokko maal qullubbiin qee dhaabachuun isaan ta'uu didee maal ta'a yoo dhaabanoo. Raafuun kan akkana jedhu sun yoo walitti dhaabanoo qee keessa. Kaarotiinii qayisiriin dhaabannaan ta'uu didemoo dhaabachuudhuma didemoo laficha keenya dur baasuu sanatu hadhammoo baasuu didemoo. Rakkoon isaadhaa maali? Yoo lafa keessa dhaabanii gabaadhaa bituu dhiisan maal ta'a? Maaliif biyya biraatii fe'amee deemee kiflaa gadiitti gurguramanni maal ta'e jiru? Inni dee lafti hin baasu jedhee wallahi naa galuu dide inni kun gaafina ta'e yeroo baay'ee jechuudha. Hin deemtee ilaalta amma yeroo deemtu kana zimmettee hin deeminati. Mee ilaalaatuma deemati. Mana zambiilii fudhatanii deemanii dhaqanii bitanii galan. Shunkurtiin gabaadhaa malee dhufu. Maa zayitii fi soogiddaa fi sukkaara qofatti hin galchine maa. Zayitii bitatanii soogidda bitatanii shunkurtii bitatanii maanni maqaan isaa azzeet والسكر والملح جرى كنا بيتتني جرى كان كي كنا كيسة يو دابني هم بيكيلشو لفتي كلا كيسة نيم بيكيلشو دوت بيكيلشو كف كراسري باكو فاكنا جرني كراسنا بيكيلش دون دومات بيكيلش شو دو كبا وانسا بقولون دو كبا تافين دو كبا دو كبا تكمو غبري مدواتو غبري متكون والجال كان ما قلنا جال نجرا كما قالت كنجرا بيجرا كم بيتاتي تو لفا كابو مان كابو كولا فسا كريس كان دي مجرا nama namatti ol caala ka tokko rabbi
lafas kennee fi aqliis kennee tokko tokko immoo lafa qabaa aqlii hin qabu tokko tokko immoo aqlii qabaa lafichuma hin qabu nama kanatti akkasii nama tokkotu gaaf tokko Haji Kamaal jedhanii Haji Kamaalii jedhanii biyya aanaa Qarsaa keessa jiru yoo jiraatanii maashaallah rabbi umrii isaanii aafiyaa isaanii dheeressu aafiyaa isaanii guutuu godhuu fi nama bareedaadha nama bareechinee walitti dhiyaannu ture Haji Kamaal sanatu kanaan jedhanii gaaf tokko dallaan isaanii kuni goraa waan jedhamu jira goraadhaan akkana godhamee naanna'e akka qallaalitti hin seenamu qeen maashaallah shaakirtii wanti hundi dhaabbate jechuudha waa tokkotti hin fayyadaminaa jedhan dhaamsa namaa dhaamu maal malee uuma dhaabbaddaa jedhan dhaabaa jedhan waa keessa lafa keessan irra waa dhaabaa jedhanii waa dhaabuutti nama gorsu jechaadha biyya Sacuudii dhaqanii yoomiyyaa yookaan qansiraa dhakaa baatanii galanii eegaa achii galanii gaditti taa'anii bakka waa kana dhaabuutti deebi'an jechuudha. Waa dhaabuun wanti dhaabanii nama dhaabaa waan jedhamu jira. Kun sa'aatii hammaa kanatti yaadamuu qaba. Sa'aatii hammaa kanatti yaadamuu qaba. Nuyi bar yeroo hunda masjida jaaruudhaa alal khayrii ganaa bakkeedhaa barbaanna. Innaa barbaannee kaan immoo masjidicha jaarreennaa kaane wallahi bishaan baafachuu hin dandeenyu. Hin dandeenyu nan siin jedhe kuni dadhabbiidha ta'ee fi wanti isaanaan galle bar bishaan biirii baafachuudha ganaa alal khayrii barbaachisa laa biiruma lafaa qotuudha bar alal khayriin bakkeedhaa kadhatamee dhufu malee bishaan hin qotamu hin dhiifama malee salaanni alal khayriin dhufu malee bishaan hin baafatamu quraanni hin bitatamu alal khayriin dhufee fi bitu malee bitee fidu malee quraanni hin bitatamu suuqidhaa gabaadhaa wannan jechuu barbaade waan of hirkaa qabnu itti fayyadamuu qabna dachiin kun nurka jira narran qotatin jedhaan jiru hadda gaafanni waa jedhu dhufa malee himannaa siichi dhufa laa hin himatan lafti boddeetti dhufna amma gaafa inni nurka jiruutti keenya jennee waan itti amannee jirru maaleesh namni gariin rakkachuun isaan maal namni gariin mana kireeffatee warri taa'u jira namoonni mana kireeffatanii taa'anu bakka mana kana keessa tutturaara jedhanii itti gammadanii itti tolanii lafa hammattiidhuma jirtu sana asirra kana dhaabanii maashaallah gosa garaagaraa waa dhadhaabanii itti fayyadamuun ni jira. Warri kanaa jira warri gariin immoo anoo mana kana keessaa nan baha iftaan maaltu naa canaan naqamaaf na rakkadha jedhanii warri dhiisanus ni jiran warri gammadanii itti dhaabanii fabihii wa ni'ma maashaallah yani gaafa isaan keessaa deemanii dhiyoo kana tun karaa deemuun iyyii dallaa namaa gubbaadhaan shankoraa ajaa'iba ta'e argee anatu mana sana keessatti dhaabe shankoraa sana duraa yeroo achi taa'u nama ollaa sana gaafadhe maashaallah shankoraa kana duraan natu dhaabe gahee miti shankoraan kun jedhee jennaani jarri barii kan eenyuuti faa jedhanii eenyutu faa dhaabe jedhanii faa rakkataa jiru jennaan nyaadhaa jedhaanii natu dhaabee nyaadhaa jedhaatti maadheen bira kute. Baay'ee namoo xiqqoo namni. Lakki bareedaadhuma isaati amma kana gaha. Bal'ateera gurguddateera jechaadha. Waan namni iddoo dhaqe hundatti maal ta'aa deemuu qaba waa wahii bu'aa buusaa deemuu qaba. Ergaan guddaan dabarsuu barbaadu iddoo kanatti sa'aatii gannaa kana namni waa'ee waa dhaabuutiif waa facaasuun sawaabanaa qaba rabbiin biraa jechuu mataa keessa kaa'ate sadaqaa jaariyaa naa ta'a jechuu mataa keessa kaa'ate haa dhaabuu itti ol ka'uudha. Hamma gaafa lafti intanaa jedhuutti jecha lafti immoo qanii ta'e immoo naasa'a. Ammas waan tokko immoo waan daawwattoota keenyas yaadachiisuu barbaachisu jedhi. Masgiidota baay'ee keessa lafa duwwaa baay'ee jira. Ishii boo. Gibbii masgiidaa keessa jechuudha. Masgiidaa keessa lafa baay'eetu jira. Ishii. Amma karaa ginci kanan kan hin argee masgiida isaa keessa firaafireen garaagaraa dhaabbatee jira. Iddoo baay'eetti garuu masgiida lafuma duwwaa keenya. Utuu waan akkasii masgiidotii keessattis yaalame. Dhaabbate. Marrasaa maaf akka cannaqamnu utuu tokko dhaabbannee gabii mincii masgiida sanaaf ta'uu danda'a. Waan imaamarraa kaffaluu danda'a, muwaazinii irraa, mashaayika irraa kaffaluu danda'a wanti kun. Tu masgiida keessatti waan akkasii dhaabuu jammarame masgiidoliin jira. Masgiidoliin baadiyyaa, masgiidoliin amma Oromiyaa keessa jiran lafa guddaa qabu. Lafa duwwaa. Akka Finfinnee kanaatti horkisi malee jechuudha. Kanaaf utuu masgiidolii keessattis waan akkasii godhamee waan akkasii baramee bareedaadha jechuudha. Baay'ee gaarii. Kan biraatu murarratti egaa lafa kanatti fayyadamaa jenneerra akka namni lafatti fayyadamu itti kaafneerraa miti lafa namni daangaa qaba wal bira. Lafatti fayyadamaa jedhameera jedhamee wal saamuun hin ta'u lafa. Isa kan namaatti darbuun hin ta'u. Maal jennaani namni taakkuu tokkittii lafa namaa kana fudhate. Zulmiidhaan lafa namaa fudhate guyyaa qiyaamaa
haga torbaatti lafa torbaatti muranii isatti fannisanii innaan fannifatee ka'a. Baatee dhufa jechuudha. Baatee dhufa. Haqa namaati. Wanta rabbi namaan dhiifne haqa namaati. Kunillee beekamuutu irra jiraata darbamuu hin qabu. Buna jira. Bunni tokko asii kan abbaa fulaanitti mataan isaa gadi kufeera. Kan abbaa fulaan immoo asitti gadi kufeera. Si galee kunillee ilaalamuutu irra jiraata eeggatamuutu irra jiraata. Karaa dhufa. Lafatti fayyadamaa jedhanii karaa dhaqanii cufanii jechuun hin barbaachisu. Dhiiree banuun dirqama karaa. Waajiba kun. Isaan gamaa sunis karaa achii as kennuu qabu. Isaan gamanaa kunis karaa as kennuu qabu. Baasanii jedduutti fayyadamanii karaa bareedaa isaa biyya baasanii irra deemuu qabaa jechaadha. Malee namattis karaa duuchuu hin qabanu jechuudha. Duuchaa jedhaniiru akkana godhaa jedhaniiru jedhanii duuchuu wanni gochuu hin qabanu jechaadha. Eeggatamuu qabaa jechaadha. Lafti naa laafe jedhamee akka barbaadeen godhamu waan garaagaraa irratti hin godhamu milkii keenyaa miti inni kan rabbiiti jechaadha. Gaafa barbaade tokko hin haasa'an lafti. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قاني توكو مال جتي بيتا أبلو كان نرد دلقي كان نرد كودي 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 نيرو جتي غنا لفتي عاصفتي يجال كناف of eeggataatti fayyadamuu qabna. Karaa rabbi jaallatu fi waan rabbi jaallatu irratti fayyadamuu qabna. Bu'aa keenya addunyaatii fi bu'aa keenya akhiraa, bu'aa keenya maatii keenyaatii fi bu'aa hawaasaa ta'a waan jenne itti amannu irratti lafa keenya irratti dalagachuu qabna. Kanaaf lafa keenya kanatti fayyadamuu qabna. Bu'aa buufachuu qabna irraa. Lafummaa isaa qofa osoo hin taane keessatti yeroo gannaa bokkaan roobu kana bokkaa kanaa wajjiniin wal simsiifnee itti fayyadamuu qabnaan ergaa kiyya xumuraati. Kanaaf daawwattoota keenya qophiin keenya asirratti goolabuuf jira. Waan sadii dubbatame waan qabeenya nuun qabnu ijoollee keenya yeroo keenya lafa keenya itti fayyadamuu qabna jechuudha. Lafaaf lafeen dhabiinaa jedhu yeroo eebbisan abbootiin keenya. Kanaaf lafa keenya itti fayyadamuu qabna. Anas isinis warra fayyadamu rabbiin nu haa taasisu. Waan facaasan ni amargu irra deddeebi'ee iji nagaa wal nu argu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hayyakallah. Alaikum salaam.